Ayyan daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan ammas qophii xiinxala keenyaa gara goolabuutti deemna. Egaa weellisaa Yoosan Geeta'uun eessa jirta jaal nadhii gammadaa kan jedhuuf hedduu galateeffachaa rakkoo teknikaa nu mudate gidduudhaan sirba kana yookiis weelluu kana isin dhageessuudhaan tarii namoota hedduu gara duubaatti deebi'uudhaan seenaa hedduu yaadachiisuun hin oolle meegaa kallattiidhaan Dooktar Jamal kallattiidhaan gara keettan dhufa osoo haasoftuu interneetii ciccite sabateedhaa fi mee kallattiidhaan hedduma eegaltee itti fufiitii achumaan immoo dhaamsa qabdullee guutummaatti osoo dhaamte. Obboleetticha galatoomii ani wanni yaada kiyya kaniin eegale adde Fariyaatii fi obbo Lammaallee gaafa paarlaamaa keessa ammata dura walgahanii dhaamsa akka sajeessin isin isaaf dhaamtellee himeetiin jirarra dabresanii ammoo gara konkuluushinii takkaa'uu yaada irraa maayiitti deebi'uu kiyyaaf ani wanniin kanama tokkootti kanama waan kanallee jala deemee xiinxalu jiruutti dhaamsa Dr. Abiyyii fi Dr. Lammaafillee dhaamu dhugumaan yoo gartee nageenya gaarii biyya sanii buusuu barbaadan taate ummanni Oromootii fi ummanni Somaaleedhaa ummata amata 100 waliin fuudhee ilmaan walirraa horaa gaafa qabsoo teenya tanallee amata 50-60 kana keessatti keessa baqachaa turree nullee qubsiisan jechuudha. TPLF immoo waan biraatiif gartee shira xaxaa turaniiti ammoo isaanirra kan shirri sun gartee akka nuti walitti buunee biyyi kun hin tasgabbeeyne godhuudha. Yoo dhugumaan san kan goona jennee yaada qabaannu taate ani dhaamsiin jara keenyaaf hooggantoota keenyaaf dhaamu ummata haqaan bulchu bulchaa naannawaa mulluqirraa baabbileerraa eegalii mi'eessoo fi daangaa Oromiyaa hunda Baalee fi Boorana keessallee ka jiru manguddoon akkatti eeggattu beeyti akkatti lola dhufe qabbaneessitu beeyti ummata gartee duraanii hashira xaxu kana buusanii ummatuma naannawa sanii ka afaan wal beeku ka aadaa wal beeku biyyiti filattee gamalachuurraa yoo rakkinni akkanaa kun dhufe akka waliin haasawanii gartee nagayaan akka aadaa Oromootti akka sirna gadaatti akka aadaa Somaaleetti yoo ta'anii akkuma durillee rakkina isaanii waliin hiikkachaa turan waliin hiikkatan wanni akka mayyuu mulluqqetti ta'u jiruu kuni Baabile keessatti mi'eessu keessatti bikka adda addaatti haa jiru kun ni dhaabbattii je'eetiin yaada qaba. Dhaamsi kiyya kana ammoo gara biraatiin ummanni keenya hedduu facaanii jiran rakkachuu jiran amma Jabuutii irraa baqatee nama 30,000 oli baqatanii gara biyya keenyaa deebi'uudhaatti jiran jechuudha. Kuunillee ammallee Adaamaa keessatti illee rakkoo adda addaa irra gahuudhaatti jira. Nama 600 oli ka mootummaan mana warra qabeenya irraa kireessanii fi horiilee irraa kafallajaan namni karaarratti illee warri sunillee warri qabeenya abbaan qabeenyaaf irraa yaaseeti gartee namni kun dhukkee tahaa jira gartee magaalaa Oromiyaa adda addaatii fi Somaaliyaa keessatti illee jechuudha. Kanaafuu dhaabni adda addaa ka siyaasaatii fi ka biyya alaa jiran ka Oromoo adda addaa kutaa adda addaa keessa organization adda addaa jira. Kun hundi akka ummata kana bira dhaabbannuun gaafa kabajaadhaan gartee maallaqaanis nyaataanillee waa'ee fayyaa kanaanillee akka bira dhaabbannu mootummaalleen kaniin gaafadhu ummata du'aa jiru kana yoo namni namarraa du'e gartee ka du'e qoftiin nama gaddisiisu yoo namni immoo sirraa du'e nama sabrii siin ja'u nama gartee ollaasi dhufee gartee taaziyaa si teessisu dhabde sani hamaani. Dila nama kadhumaa jiru nama guyyaa takkatti nama guyyaa lama keessa namni 50 ol du'e mayyuu mulluqqetti mootummaalleen gabbahaniillee ummanni keenya gurguddaan asirraa biyya Ameerikaarraa ichi keessa galanillee namni waan kanarraa dubbatee sabrii godhaa jalleen hin jiru gabbahanii akka wal jajjabeessinullee wal jajjabeessuun psychologically gartee waan hamileellee namaa kannu
kanaan dhaamsa dabarfachuu barbaada hedduu galatooma irra bu'ee. haa ta'u Dr. Jamaal guddaa galatoomii ulfaadhu yaada bareedaaf barsiisaa nuuf qooddeef mee dhimma kanarratti fiixaa qophii jalqabaa irratti namoonni hin dhageenye tarii dhaamsota isin dabarsitan hin dhageenye ta'uu malu tarii kutaa kana keessatti qabxiilee hedduu kaasneerra waan ta'eef gara dhumaa irratti waan jalqaba irratti gaafadhee kooment erga gootee yookiis yaada erga kenniteen booda jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoos ta'ee waldaaleen hawaasa Oromoo rakkoo amma saba keenya mudate kana bira dhaabbatanii waan Oromoon amma harkasaa geeffate kana immoo dhugoomsuudhaaf maal gochuu qabu jettee gorsita akka ilma Oromootti. Obbo Iticha galatoome wanni addaan nu kuteeti achiin addaan cinnee nafne baga nu deebiftanillee baga waliin deebine kabiraammoo ati amma gurbaan kun qutisuudha jetteeti ani qaama qal'adhee hojjaa gabaabbannaani dhumarra na hambiftee homaatii miti waan marayyuu jarri narraa fitte waanuma hafte dubbadha ka duraan dura gaaffii lama gaafattee turte yoo dogoggoruu baadhe yookiin yoo ture irraanfachuu baadhe gaaffiin duraa Major General Muhammad Tasammaa namni jedhamu liyyu poolisii kachiisuu karoora hin qabnu waan jedhu dubbate ka jedhuu fi akkasumas immoo Dr. Lammaanii nageenya Oromiyaa akkamitti secure godhuu dadhabee waan jedhu natti fakkaata akkasii dura akka recap godhuudhaaf. Sirrii jette fiixaa. Kana lamaan irratti yaanni an qabu yeroo warroonni aangoo irra jiran waan jedhaniif isaantu beeka yoo dhugaa dubbii laalanii nuti ta'uu malaa fi yookiin immoo xiinxala waan rabbi nuu ibse yookiin waan beennu sheer goona malee warra jedhu sanatu waan jedhuuf exactly maal akka ta'e beeka warra santu ummataallee ifa godhuu qaba waan jedhaniif san ammoo akka xiinxala kiyyaatti ani liyyu poolisii dhiisiiti ajajaa liyyu poolisiidha yexoor abagaaziin isaaniitu abdii illeen kunoo hiikkateeti har'aan tana galata rabbiiti harkaa hoogganoota Oromoodhaa jira. Saniifuu liyyu poolisii kana istiraateejiidhaaf yoo akkas jedhan malee hiikkachuun liyyu poolisiidhaa hin oolu. Yoo liyyu poolisiin hiikkachuu dide immoo nutis nama keenya hidhachiisuudha maali yoo hiikkachuu didan kanuma hidhanne hidhachiisanii achiin booda walirraa galchuudha maali Oromoonis sodaatee mana galeen beeku yoo kana jedhu gabbaanee lola halabsinu jechuu kiyya osoo hin taane warri siyaasaa geggeessu warri biyya harkaa qabna jedhu keessattuu itti gaafatamtoonni waraanaa maal jedhanii fi maaliif akka jedhanii fi haala akkamii keessatti akka kana jedhanii fi isaantu ibsa kennuu qaba ammoo akka laalcha kiyyaatti ani istiraateejiifis akkas jedhuu ni danda'a ammoo kan nuti beekuu qabnu waa'ee liyyu poolisii kanarratti hin dagatinaa Oromoo. Nuti abiyyiin faallee akkuma mootummaa Oromoo qofaaf dhaabbatanitti ilaaluu hin qabnu. Naannoon Sumaalee sunis Somaaleen tunis Somaalee Itoophiyaatiin dagatinaa. Abiyyi faallee bulchitoota Itoophiyaatiin dagatinaa. Naannawa sanitti illee immoo liyyu poolisiin kun gaafa duraa waan ijaarameef qabaa hin dagatinaa. Dhuguma kaayyoo san irra jira ka jedhu immoo dhugaa wal nu gaafachiisa haa ta'u garuu akkuma isin beektanitti Eeriyaan suni eeriyaa volatile jedhamu ka biyyoonni alaa hedduun itti xiyyeeffatan qaama achitti isaan loluudhaaf liyyu poolisiin kun ijaaramee fi abbaa liyyu poolisii kanaallee akka gaarii beekna jechuudha. Liyyu poolisii kana warroota dhihaattu ijaaree ni beektanii warra dantaa Horn of Afrikaa, East Afrikaa naannoo san irraa qabanitu ijaaree ni beektanii. Ijaaree in a sense hidhachiisee bajeta itti baasee ka geggeessu mootummaa Biriitishii fi akkasumas mootummaa biyyoota dhihaati jechuudha. Ka kana godhaniif maali? Naannoo sanitti akkuma isin beektanitti dameelee dhaabbilee shororkeessitootaa akka ta'an kanneen naannoo sanitti himaman waan jiranii fi kaayyoon kana ta'ee osoo jiru dhaabbilee mootummaa Itoophiyaa wajji rakkoo qabanii lollaa jedhaniiti warri wayyaaneedhaa liyyuu poolisii daarekshin isaa irraa jijjiiraniiti. Proxy warriidhaaf itti fayyadamaa turanii so kana bu'uura isaa beekuun nu barbaachisa yeroo waan garii ilaallu maali gufuun naannoo san jiru jennee ilaallu amma abiyyiin faallee akka sodaatti ilaaluu hin qabnu akka sodaattuutti ilaaluu hin qabnu Dr. Lammaa faallee akka sodaataatti ilaaluu hin qabnu hojii guddaa hojjechaa jiru jarri kun xamadamanii waan baay'ee keessa jiru mootummaadha mootummaa jechuun immoo wingii baay'ee hojii baay'ee kallattii baay'eedha waa hojjetaa walumaa gala soluushinni waan kanaa inni guddaan ummatuma Oromoodhaa naannoo san jiru harka jira irra guddaan ummanni san haga danda'ametti xiqqaa guddaadhaan walitti ititee
iyyannaa fi birmannaa isa barbaachisus ofirratti eeggachaatii fi gaafachaa self defensiidhaaf of qopheessuu qaba. Soolushinni gabaabaan an maali yoo naan jette namni keenya yeroo hunduma of dagachuu hin qabu. Yeroo hunda rabbiin bahee galaa rabbuma natissa jedhuu hin qabu. Rabbi nama tissaan dhugaadha. Abbaanis of tissuu qaba. Namni keenya balaa amma baha Oromiyaatti gahaa jiru kanarraa naannoleen biroollee barnoota guddaa argachuu qaban. Tokko yeroo naannoon tokko dhiigu taa'anii ilaaluun sirriidhaa miti. Lama naannoo saniif namummaan naannoo sanii qoftis dubbachuu qaba ka jedhamus wrongiidha. Oromoon kaleessas har'as borus tokko indivisible one nation indivisible waaqa gadaa sirna waaqa Oromoo jalatti nu ummata tokko wal malee firan qabnu rakkoo teenyaaf solution numa jennee of amansiisuu qabna. Garuu rakkoon ta'e kun wama short term amma yeroo ammaa ta'e osoo hin taane rakkoo walirra tutuulamaa dhufetu Oromoo of gataatu nu of gataatu reetu akka sadarkaa kanatti miidhaan kun nurra ga'u Bosaasoo, Jibuutii, Hargeysaa kan hunda ka irraa dubbannu kun ammallee yeroo gabaabaatti haasawa kana haasawineetumaan dubbiin kun dhaabbata jenneellee akka illuushinii akka hin dogoggorre manaaba akka manaabamne ammallee wanni kun hagam deemaa irraan beenu ka garuu kanallee gabaabsuu danda'u numa Oromoodha solutionni isaa numa harka jiraa qaamni biraa waaqaa bu'ee lafaa ol beeka furmaata nuuf kennu hin jiru. So ummata keenya yoo dhabneef dhugaa isinii hima obboleeyyan kiyya akka of ittisu godhuu hin dadhabnu. Dhaqee biyya namaa haa weeraruun jedhu an garuu akka of ittisu ummanni keenya godhuu wanni nu gitu wanni nu iggitu hin jiru sanarratti hojjechuu qabna. Lammaffaa maaliifii mootummaan naannoo Oromoo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa nageenya Oromiyaadhaa secure godhuu dadhabee ka jettaniifi tokkoffaa yeroo mootummaan kun lubbuu ofii horee ofitti deebi'ee ofitti garagalee of laalaa jiru yeroo gabaabaadha. Benefit of doubt waan faranjiin jettu takkaa jira. So humna isaanii sanitti itiffatanii actionii tokko fudhachuu dhabuu isaaniititti of course laafinnaa fi dadhabinni ni jiraata ni jirallee argaa jirra. Haa ta'u garuu ka godhamuu qabu namni waan tokkollee yoo dadhabe cubbuun qabu dadhabe jechuun takkallee ni jirti. Gaabbayanii ummataaf ibsa kennanii waan ummata irraa barbaadanillee ifaaf yaqiinatti gadi baanii dubbachuu qabanii. So kanaafi ka Major Muhammad Tasammaatii fi ka obbo Lammaadhaa bulchiinsa mootummaa Oromiyaa irratti hagana yoo dubbadheen booda dhaamsi ani qabu walumaa galatti. Egaa gaaga'amni jajjabaan hamaan biyya teenya irra maayii kana gahaa tureeti. Ala kana ka jirru Oromoon hamilee guddaadhaan miira guddaadhaan walitti dhufnee maqaa OLC jedhuuni walitti dhufnee waldaa gargaarsaa hirphaa jedhamu jaarree waldaa ammallee mirga dhala namaatii fi akkasuma qorannoo godhuu odaa ka jedhamu hundeessinee akkasumas immoo ogeeyyiin kun Dr. Jamaal Faati keessa jiranillee waldaan ogeessotaallee jaaramee kun hundinuu irresponsible waan dhalate kan akkanatti teenyee ilaallu ka jedhuuni waan kana goone. Haganumatti wanni kun dhokachuu callisuu lip jechuu hin qabu. Gaabbayanii amma akka duriitti biyya teenya gallee hojjechuu hin dandeenyu maallaqa erguudhaaf karaan hin jiru wanni jedhan hin jiru. Siigalee yoo namaaf hin aanjine cubbuun qabu namni tokko ofii waa godhu yoo dadhabe namoota waa godhuu danda'anitti responsibility dabarsanii ummata keenyaaf deebiin hatattamaa kennamuu qaba malee usaniituma mootummaa ofiifuu ititee luka lamaan gadiin dhaabbanne qofa irra complain godhuun hiikkaa hin qabu. Hiikkaan anis atis nuti hundi humna qabnuun kaanee sossa'u namni maal nuun jedhaa olola namaa maallaqa Oromoo nyaachuudhaaf akkana ta'uudhaaf jedhee waan diinninii fi goommattuun waa tokko hojjechuu hin dandeenye haasoftu dhiifnee gabbaanee ummata keenya hojiidhaan gabbaanee agarsiifnee bira dhaabbannee ka biyya jirus akkuma ammaan duraatti iyyee wal yaasee naannoo adda addaarraa wal ijaaree wal gurmeessee tuurii godhuudhaan dhaquudhaan achi ijoollee yuuziin nama iyyuu simachuudhaaf karaa meeqa deemanii nama individuaalota simachuudhaafu karaa meeqa deemaa jiru wal waamanii kutaalee Oromiyaa hundarraati dhaqanii ijoollee keenya miidhaman ummata gartee mana itti fincaanu mana itti udaanu hin qabne kana biyyee haadhanillee yoo kana fallee qotaniif taate haa hojjennu harka ol dachaafanneetiin har'aan tanatti akka mootummaa wayyaaneetti waan sodaannu hin qabnu mootummaan ka Oromooti jenne nutu mootummaadha jenne hojii nu gaafataa. Kanaafuuyyuu please obboleeyyan kiyya waan hin taane yeroo balleessuu dhiifnee quba walitti qabuu dhiifnee jabaannee ummata keenya dandamuudhaaf lubbuu baraaruudhaaf nagaa waaraa argachuudhaaf nama amma booda nama hagamitu wareegamuu qabaa
nama gamitu lubbuumee qabaraaruu qabna ka jedhu tarkaanfii fi tattaaffii ammaan booda nuti goonu irratti hundaa'aa jechuudha. Tanan dhaammachuu barbaada xiqqoon hin dheeressee dhiifaman isin gaafadha immoo isin hunda umriin keessan haa dheeratu galatooma. Ulfaadhu galatoomi fiixaa mootii yaannati kennites yaada baay'ee bareedaaf barsiisaa sabateef qaama dhimmi ilaallatu hundumaa warra bakkee jiranis ta'e biyya keessa jiraniif dhaamsa guddaadha waan ta'eef guddaa galatoomi. Egaan gara dhumaa irratti daabee na'uuf kolchi Ladies First jedhama biyya kanatti nunis sana baay'ee kabanya dursa sii kennaan ture waan ta'eef daawwattoonni keenyas nan komatanii gara dhumaa irratti maal dhaamta daabee maaliifan isa kana sii kaasee gara dhumaa irratti akkatti dhaamtu maaliifan godhee keessumaa dhimma House Resolution 128 haaluma wal fakkaatuun immoo Senate Resolution 168 itti dabalataan immoo ati aktiivistii jabduudha waa'ee Oromoo kana bal'inaan hordofta sabateedhaa fi mee gara dhumaa irratti warri biyya bakkees ta'e warri biyya keessa maal gochuu qabu jettee dhaamtame sagalee makeedhaan. Galatoomi obboleettichaa ulfaadhu. Maybe dhiira sadii taatanii fi humna garana dhiibdanii gama duubaatti naastani. Kanaas ani falmituu mirga dhala namaa kan ta'een dagatiin dhiifama. Galatoomi carraa kennuu keetii fi dhaamsa kiyya kan boodaa kan qabu Dr. Jamaalii fi obbo Fiixaanis bal'inaan ibsanii turanii. Wanni nuti godhuu qabnu hawaasaaf kan hin dhaamuu qabu, kan hin dhaamuu barbaadu. Jaarmiyoonni jiru hundinuu amma humna isaanii gar tokkotti deebisanii akka itti hawaasa keessaas gargaarsatti argatan ibsanii bakkee rakkoon itti buute akkamitti uummata keenya bira dhaabbanna waan jedhu san namuu taa'ee quba walitti qabee bakki kun nan laalchisu osoo hin jenne kan dura dhagee wal dhageessisaa yoo akkasitti deeman ka'ala jirus kamana jirus hedduu gaariidhaan kanarratti qabxii tanarratti yeroo fudhadhu maaliif fiixaan bal'inaan waan jaarmiyoota hundaa laalchisu akkasuma namaas laalchisu waan dubbateef ammoo takka kaniin ani irratti tuquu barbaadu yoo furmaanni akkitti argamu yoo rakkoon bakkee itti buute san achirraa ifa manaaf godha wanti kaameraa kiyyattu wanti jedhe. So hawaasni rakkinni keessatti uumame san yoo kee naaf dirmadhaa jee gad iyyate hawaasonni biraa dirmachuu dhufa. Amma fakkeenyaaf gaafa dura lammiin teenya daangaarraa buqqa'uu jalqabde so gaafa dura lammiin teenya daangaarraa buqqa'uu jalqabde namni cuftinuu walitti dhufee miidiyaa irrattis ni argina waan deemaa jiru ni hubanna. Amma ni callifamee kan fakkaatu ani akka nama tokkotti yoon taa'ee yaadu maaliif rakkoon kun bakkee irraa ka'ee jiru kanattis warri hawaasa san gaggeessu dhaamsa akka gaatti ibsaan jiran. Amma fakkeenyaaf gaafa tara duraa uummanni keenya daangaarraa buqqee kaambii Amarreessaa keessa jiru bakkee adda addaatti jiru hoogganoonni kantibaaleen bakka bakkaa ba'anii amma fakkeenyaaf nama tokko kaniin kana keessatti maqaa kaasuu barbaadu ani yoo yaadattanis isin cuftinuu miidiyaa irratti ni argitan Aadde Xayyibaa Hassan kantibaa Shaashamanneeti isiin. Ammoo uummanni daangaarraa buqqee kun daangaa gadi fagoo Harargeerraa akkasuma Baalee bakkee adda addaatirraa buqqee. So uummanni kun naqamee hawaasa keessa gad dhufu lammii tiyya isiniifin jiraa jettee amma gizee isiin uummata kana wajjin ala bultee waan godhaan gargaarsaanis bira dhaabbataa turte abdiitti hoora jechuun uummata biraa kan biraatiifis hamilee kan. Ammoo ani takka kaniin keessa dhiifama naa godhaa dubartiidha dubartii deeggartees akkanaan hin jenne kantibaan Oromiyaa keessa jiru warruma akka Xayyibaa isii qofamoo yoon arguu baadhees hin beekani kantibaaleen hedduun dhiirrinis ni jira dubartii bichaatu garaa laafamoo maaliif amma gaafa Xayyibaan akka hoogganarra turte Shaashamanneen adda durummaan taphatu shoora olaanaa taphataa turte jechuun uummata keenya ka daangaarraa buqqee bira dhaabbatuuf.
So kantibaalee biraa isaan gadi bahanii nuti hawaasni keenya bakka kana uummata keenyaaf jirra jaan ani gama kiyyaan hin argine. Akkasuma amma eega Xayyibaan shuumamtee gara itti aanaatti bulchiinsaatti ol dabartees bakka namni isii bu'ees namni dubbataa jiru Shaashamanuma san keessaa on agarre waan adda addaatitu dhufaa jira. Maybe waan ta'eef ani hin beeku garuu wanni tokko karanaan dhaamuu barbaadu hoogganoonni aanaalee godinaalee akkasuma araddaalee isaan itti gaafatama kan qabu. Isaan yoo hawaasa isaanii kakaasan hawaasa isaanii keessa qeeroon jirtus qeeroo biraa kaasti akkasitti waliin dirmachuu danda'an. Kanuma keessa Xayyibaanii faas akkasuma kantiibaa Adaamaas ta'e dubartoota kana lameen hedduun dinqisiifadha. Akkasuma caaltuunis ni jirti kantiibaa Laga Xaafoo natti fakkaata. Dubartoota kana adda durummaan akka hawwaniitti yoo isaan uummata kana bira dhaabbatan hedduun arga. Garuu akkasuma dubartii qofaa miti ka gara laafinni barbaachisu dhiirrinis bakka guddaa qaba. Isaanis warri hooggansa keessa jiran ka'anii uummata keenya kakaasuu qabanii akkasuma qeeroon walloofaan fakkii gaariidha. Amma kaleessa viidiyoo wayii ilaalaa ture ka isaan walloorraa deemanii rakkina isaan mudataa jiru himaa uummata keenya Baabbilee fi Cinaaksanii fi hundattuu ilaalaa dhufan kun fakkii gaariidha. Wanni tokko kanii natti mul'atu kana keessatti amma rakkin daangaa kun waan yeroo dheeraa deemaa tureef akkuma namni tokko yoo fayyaa dhabee tara dura dhukkubsatutti namuutu rabbi siyaafiyyuun daftee eenyu dura gaafata. Eegas yoo immoo dhukkubni san irra turee namni san dhukkubsataa deeme yeroo dheeraaf yoom du'aa jaaniiti eegan jechuudha. Rakkinni daangaa kunis akkasitti garana dhufee hawaasni keenya osoo hin ifannetti warri duratti gargaaraa tures galata guddaa qabanii qeeroon teenya amma qeeroo biyya keessaas hedduun quba qaba kan akka jabaa bakkee fagoo deemtee gargaaraa jirtu jira. Oromummaa fi yaawwanni naboonsan uummata keenya bakka irraa walitti bu'ee walitti deemee waliif furmaata fiduu yaalu. Kanumaan gargaarsa gara biraatiin amma kana keessa kan dubbachuu barbaadu Mayyuu Muluqqeef obbo Arif Alii GoFundMe banee jira. Gara saniinis namni itti hirmaatee gargaaruu ni danda'a. Akkasuma dhaaboleen kunis kaanii aktiif ta'anii gargaaruun hedduu barbaachisaadha. Hawaasni keenyas garagaraa wal quba qabaatee uummata kana hamilee isaanii eegee mootummaanis nurraa waan barbaadu osoo silent nuuf kennu osoo hin taane I think yoo wal quba qabaatanii namni akka danda'ametti karaa danda'ameen gargaarsa waliif godhananii hedduu gaarii natti fakkaata. Wanti linkii GoFundMe Facebook irraa argachuu ni dandeessan namni gara kanaan akaawuntii obbo Arif bane kanatti warra Mayyuu Muluqqee gargaaruuf fedhii qabdanii akkasuma hawaasota keessaa gargaarsi garagaraa yoo dhufe isiniif information kana isiniif share godhuuf yaaliin godhaanii kara biraatiin gizee rakkoon guddatte furmaataas akkasumatti nama duraa waldootti karaa kamiin finna wanni jiru ammoo obboleeyyan kiyya kana duraatiis isaanis hedduu ibsanii jiranii wanni san irratti idaamu akkuma adeemsa keessa waliin irratti mari'achaa deemnu ta'a. Namuutu kan biyya alaa jirus akkamitti gara danda'ameen hawaasa keessa jirruun yaada wal dabarsinee uummata kana bira dhaabbachuu dandeenya waan jiru kanaas wal mari'ataa waan deemnu yaadni kiyya ammaaf kanuma. haa ta'u guddaa galatoomi ulfaadhu daabee ayyeen daawwattoota keenyaa egaa qophiin xiinxala guyyaa har'aa asumatti kan raawwannu ta'a dhimmoonni nuyi irratti fuulleffannu immoo keessumaa kutaalee oromiyaa bal'oo keessattis ta'e biyya Itoophiyaa keessatti erga hooggansi Oromoo dhufee dhiibbaawwan gama garagaraadhaan yookiis kallattii garagaraadhaan jiran maal fakkaatu wayita Oromoon immoo teessoo qabatee jirutti kallattii garagaraadhaan warreen Oromoo dhiibaa jiranittis maal
jira. Isa kana faana wal qabatee immoo sochii gama daangaadhaan jiru keessatti miidhaan saba Oromoo irratti gahaatti jiru maal fakkaata? Isa kanaaf immoo qaamonni yookiis waldaaleen hawaasa Oromoos ta'e jaarmiyaaleen garaagaraa haala kamiin dhaabbachuudhaan isaan tumsuu qabu kan jedhu irratti kan fiixaa mootii Daabee Abdallaa fi Dooktar Jamaal Hasan waliin turtii taasisne asumatti raawwanna. Annitichaa guddataan ture Fuwaad Siraajis nu waliin ture. Qophiilee OMN biroo waliin turtii gaarii. Nandema nanjura nambarbada marsi lafana mabnensi jiru baddastu gamojilite jaladi gammada nafdi chadabamte hinaftu dokatti nafdi chadabamte hinaftu dokatti ya game sanama enyuzigafadu jalku tamas mosli arma duaf jira giddu kita dapattemo danga dachif sami fugug gamarramo essa jirtanadi malo malo essa jirtanadi malo malo essa jirtanadi malo malo essa jirtanadi malo malo Ayo lammi keti dagatem bagande Niga jalle wani bishane sine Karkarana batte giddun jiran jattu Sobani jaramte garra dugan cuftu Dugaan kee jaalladhii nan teessiftu Dugaan kee jaalladhii nan teessiftu Kaayyoon kee jaalladhii nan teessiftu Dugaan kee jaalladhii nan teessiftu Ukaalamii garaaraasee si